Kabajamoo barattootaa akkam jirtu? Kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaa irratti odeeffannoon barbaachisoo ta'an isinii darbaa akka jiru quba qabdu. Hordofaa akka jirtanis nan amana. Viidiyoo yeroo darbe irratti yeroo fi haalaan fayyadamuu kan jedhu bal'inaan odeeffannoo barbaachisu isin biraan ga'eera. Yeroo barumsa keessan hordoftan keessatti yeroo keessan akkamittiin fayyadamuu akka isinirra jiru yeroon takka darbinaan duuba deebi'uu danda'u. Kanaaf bu'a qabeessa ta'uudhaaf yeroo keessanitti haalaan fayyadamuun akka isinirra jiru odeeffannoo gahaa isinii kenneera. Har'a immoo araadarraa of qusachuu yookaan of eeguu kan jedhu mata duree waliin ilaalla. Araada jechuun maal jechuudha? Mata duree har'aa keessatti araadi maal fa'aa dabalataa, miidhaa akkamii sunirraan geessisuu danda'a? Barataa taanee yeroo jirrutti barumsa keenya irratti miidhaa akkamii geessisuu danda'a araadii kan jedhu walii wajjin ilaalla. YouTube kana akkuma kanaan dura hordofaa turtan ammas hordofaa, namoota barattoota warra hin beekneefis warra hin argatin jiraniifis share godhaa, like godhaa. Wanta fooyya'uu qabu jira yoo jettanis comment naa godhaa. Gammachuudhaan simadha commentii keessanis. Egaan araada jechuun akkuma salphaatti jalqabuudhaan kan keessa seennu yeroo ta'u, keessaa ba'umsaa garuu baay'ee ulfaataadha. Akkuma salphaatti karaa garaa garaan jalqabuu dandeenya. Karaa hiriyaa keenyaa, haala keessa jirru, haalichi waan dhimma sanatti nama geessu, dhimma sana namaaf yeroo yoo ta'e, keessumaa dhiibbaa hiriyaa gara kanatti kan nama geessudha waan ta'eef jalqabbiinsaa salphaadhumaan jalqaba. Suuta guddataa, suuta bal'ataa haala deebinee keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galla. Walumaa galatti garuu araadi kun salphaan jalqabnee gara guddaatti kan deemu yeroo ta'u, guutummaa namummaa keenya kan dhuunfatu, sammuu keenya, qaama keenya hundumaa kan dhuunfatu, iddoo tokko duwwaa paartii ta'e qaama keenya keessaa kan dhuunfatu hin ta'in, kan qabatu hin ta'in, qaama keenya guutummaa kan to'atu, to'annaa isaa jala garba isaa nu godhata jechaadha. Namoonni araada qabanii garba araada sanaati. Kun gaaffii hin qabu. Maaliif araada sana amma wanta araada sanatti ta'e sana amma hin argannetti of danda'anii waan tokko karoorsanii hojjechuun waan barbaachisaa ta'e hojjechuu mala irratti xiyyeeffannaa kennanii xiyyeeffannaadhaan hojjechuun hin jiru. Amma waan araada isaanitti ta'e sana argatanitti. Sa'aatii isaarra darbinaan iyyuu waa tokko hojjechuu hin danda'an, socho'uu hin danda'an. Ergii waan araada isaanitti ta'e sana argatanii fudhatanii booda gara hojiitti bobba'uu, waan hojjechuu malan hojjechuudhaaf sochii godhu malee isa dura gochuu hin danda'an. Kana jechuun maal jechuudha? Araada sanaaf garba ta'aniiru jechuudha. Bitamaniiru jechuudha. To'annaa isaanii jala galchateera araadi suni jechuudha. Kanaaf waan tokko external wanta ta'e tokko ofirratti moosisu jechuudha. Ofirratti moosisu akka nu to'atu gochuu, to'annaa isaa ala socho'uu akka hin dandeenyuuf gochuu jechuudha. Gaaffii hin qabu kun. Kanaaf namummaa keenya guutummaa dhuunfata. Egaan yeroo waa'ee araadaa kaasnu gara sammuu namaatti wanti dhufu akkuma beekamu waan nama macheessu waan akka alkoolii dhuguu, caatii qaamuu, timboo xuuxuu, ashishii fudhachuu, isaan kanatu gara sammuu keenyaatti dhufa yeroo waa'ee araadaa kaasnu. Dhugumaan iyyuu isaan kun araada kan namatti ta'an, araada kan nama qabsiisan warra beekamoodha. Garuu isaan hangafas kun beekamoodha. Namni hundumtuu kan beekudha. Amma garuu yaada-rimeen araadaa jechuun araada waan namatti ta'u yaada-rimeen isaa bal'atee wantoota baay'ee of keessatti dabalata. Fakkeenyaaf qumaara taphachuun, yeroo dheeraa daangaa hin qabneef Facebook irra taa'aa ooluun
yeroo dheeraadhaaf walitti fufiinsaanii waa tokko karoora utuu kan biraa utuu qabanii waan hojjetan kan biraa utuu qabanii illee isa dhiisanii tapha kubbaa miillaa ilaaluun walitti fufiinsaan fiilmii banatanii yookaan moobaayilii irraas ta'uu danda'a, TV irraas ta'uu danda'a, fiilmii banatanii yeroo dheeraadhaaf ta'anii ilaaluu. Yaadarrimee araada jedhu kun amma gara kanatti bal'atee warra kanas of keessatti hammata. Wanta tokko jalqabnee irraa ka'uu hin dandeenyu taanaan feesbuukis haa ta'u, fiilmiis haa ta'u, tapha kubbaa miillaas haa ta'u, wanta jalqaba kennuufii malluutu jiru isa dhiisnee warra kanarratti xiyyeeffanna yoo ta'e gabaabsuus hin dandeenyu taanaanii araada jechuun konseptiin isaa yookaan yaadarrimeen isaa bal'atee wantoota akkas akkasiis hin dabalata. Fakkeenyaaf jechuun wanta nu to'atuudha gara barbaade ofii isaatiitti barbaadetti wanta nu qajeelchuudha isa haala deemuu hin dandeenyu jennee ergi dubbanne isaan kun illee akkuma kana feesbuuk irra sa'aatii dheeraa teenya baay'een keenya utuu qo'achuu qabnu utuu dabtara dubbisuu qabnu egaan qormaati gaafa ga'u duwwaaquu dubbisna miti jenneerra bu'a qabeessa ta'uu barbaanna taanaanii beekumsa qabaachuu qabna. Beekumsa qabaachuudhaaf immoo maal gochuutu nurra jira? Dubbisuun nurra jira. Yeroo kam? Yeroo hundumaa dubbisuun nurra jira. Karooraan dubbisuutu nurra jira. Kanaaf amma gaafa qormaataatti dubbisuun maal la barbaachisa jenna taanaanii ammasitti immoo kubbaa miillaa ilaalaa, feesbuukiin ilaalaa jennee yeroo keenya irratti gubna taanaanii ammallee isaan kun araara nutti ta'aniiru. Kanaaf barattoonni yeroo baay'ee feesbuukii irra wanti nuyi argannu wanti nu barbaachisu waan muraasa. Garuu akka waan hedduu waan jireenya keenyaaf fayyadu, waan barumsa keenyaaf fayyadu, waan beekumsa keenyaaf fayyadu irraa argannutti yeroo keenya dheeraa feesbuukii irratti gubna. Chaat gochuu ta'uu danda'a, waan achirraa ilaaluu ta'uu danda'a, dhimma garaa garaati. Garuu dhimmoonni suni wantoota nuyi haala nuyi keessa jirru keessatti wanta nuyi qabannee jirru, kaayyoo nuyi qabannee jirru wajjin yeroo wal bira qabamu insignificant. Kanaaf yeroo dheeraadhaaf amma barameera. Feesbuuk irra yeroo dheeraa taa'uun ittiin yeroo gubuun barameera. Kun araada waan ta'eef malee waa biraa miti. Araada ta'e yeroo tokko galaan seenanii waan odeeffannoo jiru yoo jiraate ilaalanii ba'uun rakkina hin qabu. Garuu akkuma waan odeeffannoo bal'aa isa alas wanti biraa jiraachuu hin qabnetti yaaduudhaan isarra yeroo dheeraa taa'uun amma maleeffatameera. Kun araada jedhama. Kun araada jedhama. Kanaaf barumsa keenya irraa nu gufachiisuu danda'a, qo'annaa keenya irraa nu gufachiisuu danda'a. Haala kamiin yeroo keenya waan gubuuf. Kanaaf isa kanallee akkatti yaadnu barbaachisaadha. Inni biraa tapha kubbaa miillaa. Tapha kubbaa miillaa ilaaluun rakkina hin qabu. Garuu yeroo daangaa hin qabneef, walirraa hin cinneef, utuu karoora biraa qabnu, utuu qo'achuun nurra jiru, dirqamuma nutti ta'ee kubbaa miillaa ilaalla jennee qo'annaa keenya lafa keenya dhaquu hin qabnu. Waan dirqama ta'ee dhiisuu hin qabne miti tapha kubbaa miillaa. Warri nu ilaallee warri nu deeggarru dhalachuu keenya iyyuu akka lafarra jirru iyyuu hin beekanii nuyi asii garee deeggarru irratti wal lolla. Ani barataa yuunivarsiitii irraa ari'ame beekaa dhimma kanaatiif utuma teenya ilaallu gareen isaa immo'ame Arsenaalii. Garee Arsenaal immo'ame gooliin baay'een itti galee dhumarratti ka'ee ibsaa kan DSTV buqqisee manni hundumtuu dukkanaa'ee ijoolleen lola keessa galan. Innaa ijoollee isaa arrabsuutti ka'ee garee warra faallaa arrabsuutti ka'ee boromtaasaa garuu himanni irratti dhiyaatee haalli isaa gadi fageenyaan qoratamee waggaa tokkoof yuunivarsiitii irraa barataa ari'ame yaadadhan.
Magaa kilabiin Arsenaal mucaa kan amma dhalachuu isayyuu hin beeku. Hanga aarsaa hanga kana ga'u kaffalanitti waan nama geessisu miti. Biddeen ofii dhimma ofii karoora ofii irraa hanga nama kuffisutti dhimma deemamuuf miti dhimmi kun. Garuu baay'een keenya yeroo baay'ee haala akkasii keessa galla. Dhimma nuyi ilaallanne keessa galle kubbaa ilaaluun bashannanarra kan darbee dhimma biraaf ta'uu hin qabu. Nama wajjin kan nama lolchiisu, yeroo ofii kan gubu, kaayyoo ofirraa kan nama kaachisu kana ta'uu hin qabu. Sababiin isaa faayidaa tokko waan qabu hin qabu of bashannansiisuurra kan darbe. Yeroo nuyi isaa olitti ilaallee hanga kaayyoo keenya nu dagachiisutti iyyuu geenya wanta ta'eef ta'uu hin qabu. Kun araada yeroo nutti ta'u gara waan hin barbaachisne keessa nu galcha. Yeroo na yaadadhaan yuunivarsiitii yeroo baradhu Arsenaalii fi Baarselonaatu taphataa tapha Champions League waancaadhaaf taphatu. Ani Manchesteriin deeggaraa garuu tapha Premier League alatti kan jiran hundumaayyuu nan ilaala. Baay'ee kubbaa hordofan ture yeroos guyyaan isaa roobii natti fakkaata. Mana sagadaa deemee sa'aatii 12 hanga sa'aatii 2tti mana sagadaatti kadhatatu jira. Achi deemee sagadee sa'aatii taphichi 4:00 jalqabee hanga 7 wayitti adeema. Kanaaf 4:00 tapha jalqabuu mana sagadaa deemee sagadee dhufee 4:00 kaasee immoo isa laaladhee karoora qabadheen ture. Achi booda kaaffee deemee irbaata nyaadhee sa'aatii 12tti cheerchii deemuudhaaf jedheen tarii kubbaan kun darbuu hin qabu haalli isaa ho'aadhaan jalqabaa jira moo iddoon maal fakkaata jedheen ilaaleen darba jedheen mana DSTVtti gaafa goruu sa'aatii 12tti manni DSTV taa'umsi qabamee dhumee iddoo dhaabatanii ilaalan qofaatu jira. Ilaalaagaa maaliin yaadanii sa'aatii 2tti mana sagadaa deeme yoon deebi'ee iddoomti isheen dhaabatan sun iyyuu argachuu dhiisuu hin danda'a. Magaa akkamitti yaadaan jiranii tapha kubbaa miilaa sana ilaaluun dirqama waan hafuu hin qabne. Kanaaf maal murteessee dhumarratti sa'a 2tti mana sagadaa deebi'ee dhufee iddoo dhaabbiyyuu dhabuu nan danda'a waan ta'eef ammumaa kaasee iddoo dhaabbii kana qabadhee itti fufuun irra jiran jedhee murteessee achumaan hafe. Ilaala sa'aatii 12 taphichi ganaa sa'aatii 4:00 jalqabaa. 4:00 jalqabee hanga 7:00 haaluma waancaa isaa maal isaa dabalatee itti fufaa. Waan ajaa'ibaadha. Guyyaa sanaa walumaa galatti kanan dhaabadhee kubbaa miilaa sana ilaalee xumure sa'aatii 8 guutuun dhaabadhe. Sa'aatii 8 12 kaasee hanga 8tti baane mana DSTV sana. Amma kana nan taa'etu hin ta'in nan dhaabadhe. Dirqamni tokko narra hin jiru. Faayidaan argadhu tokko hin jiru. Garuu akka waan dirqamni narra jiruuf faayidaa argadhutti isayyuu immoo mana sagadaa oole. Egaan mana sagadaa na oolchee sa'aatii 8 guutuu dhaabadhee akkan ilaalu na godhee dhaabadheeti taa'ee miti. Dhimma biraatiif utuu ta'e sa'aatii 1 dhaabadhu. Daqiiqaa 30 dhaabadhu hin ulfaata. Amma kana dhaabadhee kanan ilaalee karoora koo jalqabaas kaansel godhe kun araadi kana caalee maaltu jira araada malee kun. Har'a yeroon taa'ee duubatti deebi'ee yaadu na ajaa'iba. Qo'annaa kootiif sa'aatii 8 taa'u waan lubbuuf ta'e sagadaa nan oole. Beekumsa argachuuf amma kana taa'uu hin danda'u. Garuu waan nan fayyannee fi sa'aatii 8 guutuu miila kootiin dhaabadhee adabbii of adabee araada kun. Kanaafidha konseptiin yookaan yaadrimeen araadaa bal'aadha. Bal'ateera yeroo ammaa. Wantoota hin barbaachisne akka waan barbaachisu iddootti laannee dhiisuu hin danda'u. Waan dhiisuu hin danda'u
jennee wanti yaannu kun araada. Araaraan nan gaabba waan sana gochuu kootiif. Garuu immoo barattoonni akkas godhaa jirtanii yoo jiraattanii akkanarraa barattanii barbaadan. Barbaachisaa miti kun. Wanta dursa kennuufii qabnuuf dursa kenninaa. Wanti dursa kennuufii nurra hin jirre immoo amma kanatti miti. Kanaaf fiilmiillee taanaan akka kana buusuudhaan isa ta'uu haala garaa garaatiin yeroo keenya yeroo dheeraa fudhachuudhaan barumsa keenyarraa akka duubaafnu nu godhacha. Kanaaf walumaa galatti miidhaa qaba araadni. Kanaaf araada keessa amma danda'amutti araada keessa galuun barbaachisaa miti. Isaan akka alkoolii yookaan wantoonni dhugaatiin nama macheessan, caatiin, ashiishiin, timboon isaan kun fayyummaa keenya, qaama keenya, dinagdee keenya, yeroo keenya haala olaanaa ta'een miidhu. Isaan kun beekamoodha. Hundumti keenya iyyuu irratti walii galla. Isaan kun qaama keenya yookaan fayyummaa keenya, dinagdee keenya, yeroo keenya haala guddaatiin qisaasessu. Wantoonni akka feesbuukii, fiilmii, kubbaa miillaa ilaaluu isaan kun immoo isaan jalqabama jedhame kun egaa warri amma caatii, ashiishii, timboo, alkoolii jenne siruma dhiisuun barbaachisaadha. Barbaachisoo miti wanta ta'anii fi wanta qaama keenyas, fayyaa keenyas, dinagdee keenyas miidhuu ittuma siquun araada isaanii of qabsiisuun itti fayyadamuun barbaachisaa miti. Isaan kana jalqabumarraa wantoota nuti keessumaa barattoonni fayyadamuu hin qabne irraa fagaachuu qabnudha. Wantoonni akka feesbuukii, fiilmii, kubbaa miillaa ilaaluu immoo guutummaa guututti dhiisuudhaa yoo baanne illee ilaaluun isaanis kanatti miidhaa hin qabu yoo ta'e illee garuu hanga araada nutti ta'anitti adeemuun nurra hin jiru. Eeyyamuufiinis nurra hin jiru. Karooraan itti fayyadamuun nurra jira. Yeroo xiqqoo kennuuf nurra jira. Yeroo keenya qonnaa keenya irraa isaa hafe, barumsa keenya irraa isaa hafe, kaayyoo keenya isa biraarraa isa bu'uura ta'e irraa yeroo isaa hafe hirree laannee fi itti bashannanuu qofaatiif hanga isaanii araada nutti ta'anitti garuu eeyyamuuf nurra hin jiru. Qumaarri garuu araada baay'ee ciggaasiisaadha. Jibbamuu qabudha. Inni yeroo keenya duwwaatu hin ta'in, dinagdee keenya duwwaatu hin ta'in waan baay'ee balaa baay'eedhaaf nu saaxiluu danda'a. Yeroo keenya hin fixaa, qarshii keenya hin fixaa. Yeroo baay'ee namoonni qumaara taphatanii qarshii ittiin taphatan nyaatamanii gaafa harkaa dhumuu isa deeffachuuf yaalii lama godhu. Tokko taphicha akka itti fufuu fi qarshii hatuutti deemu. Nama biraa irraatanii, maatii irraatanii, mana keessaa hatanii, nama biraa irraatanii dhaqanii taphatanii deeffachuu barbaadu. Yoo kana ta'uu dhabaate immoo maal godhu? Nama isaanirraa qumaara sana nyaatee wajjin wal loluu hanga wal ajjeesutti, hanga wal waraanutti ga'uu danda'u. Kanaaf yeroo keenya hin fixaa, qarshii keenya itti balleessinaa, lubbuu balleessuu illee hin danda'a qumaarri. Kanaaf barataa taanee hanga jirrutti waan kana yoomiyyuu taananii qumaaraa raawwanneedhuma karaan ni bayarra ba'uun nurra hin jiru, yaaduunis nurra hin jiru. Kanaaf namni tokko hojjetee hojii isaatti bu'a qabeessa kan inni ta'u yoo fayyaa qabaateedha. Namni tokko hojjetee hojii isaatti milkaa'uu bu'a qabeessa ta'uu kan inni danda'u yoo fayyaa qabaateedha. Fayyaan immoo akka dhaabbanni fayyaa addunyaa hiikkaasaa kaa'utti maal jedhu qaamaan fayyaa qabaachuu,
sammuudhaan fayyaa qabaachuu, hawaasummaadhaan hariiroo hawaasummaadhaan fayyaa qabaachuu, dinagdeedhaan fayyaa qabaachuu yaadrimee bal'aa kana ta'e of keessatti qaba. Egaa wantoonni armaan olitti kaasaa oolle immoo maal jennee araada yeroo nutti taanee qaama keenya miidhuu, sammuu keenya miidhuu, hawaasummaa keenya miidhuu, dinagdee keenya miidhuu. Kanaaf itti of kennuun keessa galuun nurra hin jiru. Kanaaf egaa araada ofirraa ittisuun kan nurra jiruuf akka barataatti araada keessa galuun nurra hin jiru. Wantootuma normaal ta'anii itti fayyadamnullee feesbuukii fa'aa kana akkuma sila jedhee araada akka isaan nutti hin taaneef of eeggachuun nurra jiraata. Kanaaf qaama keenyaaf, sammuu keenyaaf, hariiroo hawaasummaa keenyaaf, dinagdee keenyaaf of eeggannaa gochuutu nurra jiraata. Har'a akka barataatti barumsa keenyatti, bor akka hojjetaatti hojii keenya keessatti fiixaan ba'ootaa fi bu'a qaboota ta'uu kan nuti dandeenyu ofii keenya har'a araadarraa yoo of eegnedha. Kanaaf har'a araada yoo of qabsiisne barataa taaneetu jirru barumsa keenyatti milkaa'uu hin dandeenyu, bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenyu. Akkuma taane immoo yoo eebbifamne illee hojii yoo qabannes bakka hojii keenyatti bu'a qaboota ta'uu hin dandeenyu, milkaa'uu hin dandeenyu. Kanaaf bakka hojii keenyattis milkaa'uu akka taanuuf har'a barumsa keenya irratti milkaa'uu akka taanuuf araada wantoota nutti ta'uu danda'an irraa of eeggachuun, of ittisuun nurra jira. Kanaaf araadri nuti jennu kun immoo akkuma sila jedhee kunnoo fagoodha jennee salaallutu hin ta'in asuma harka keenya keessa wanta jiru, wanta nuyi araada nutti ta'eera jennee hin beekne araada. Commonly baay'een keenya keessa jirra waan feesbuukii kana, waan tapha kubbaa kana, waan fiilmii kana baay'een keenyatu hin beekin keessa jirra. Araada nutti ta'eera jennees conscious taaneen jiru waa'ee isaa. Kanaaf isaan akkasii irraallee of deebisuun, of eeguun, qusachuun wanta yeroo keenya isaa hojiidhaaf laannu sanarra hafe muraasa ishee duwwaa irree fi itti fayyadamu, bashannana qofaatiif itti fayyadamuutu nurra jira. Akka kana yoo goone har'a barumsa keenyatti milkaa'oo taana, bu'a qabeessa taana, eebbifamnee gaafa baanee hojii qabannu immoo bakka hojii keenyattis milkaa'oo taana, sammuun keenya nagaa ta'a, qaamni keenya nagaa ta'a, hariiroon hawaasummaa keenya nagaa ta'a. Kanaaf dinagdeen keenya nagaa ta'a. Kun akka ta'uuf araada keessa akka of hin galchine eeggachuutu nurra jiraata. Egaan kanan isiniin jechuu barbaadu araada keessa seentanii kan jirtan yoo jiraattanii tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan suuta irraa jala keessaa ba'u, irraa deebi'u. Fakkeenyaaf namoonni araada akkaataa isaanii itti dhiisanii ofirraa ittisanii bakka waan sana naanna'uun nurra hin jiru. Waan tokko dhiisneerra gaafa jennu bakka waan dhiisne sana naanna'uun nurra hin jiru. Dhabuun iyyuu aksesiisaa dhabuun iyyuu dhiisuudhaaf sababa nuu ta'a wanta ta'eef. Kanaaf aksesiisaa akka hin arganne naannoo isaarraa of fageessuu, naannoo namoota waa'ee waan sana fayyadaman irraa of fageessuu. Kanaaf immoo hiriyaan nuti filannu murteessaadha. Barattoonni hiriyaa filattan sirriitti ilaala. Hiriyaa qabdanis immoo sirriitti ilaala. Hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaa jedhama. Yeroo jalqabaa maallu godhu ati hin dhudduu yookaan ati hin xuuxxuu yookaan ati hin qaamtu cal jedhiidhuma kottu nu bira taa'ee jedhu. First day yookaan guyyaa 2 guyyaa 3 nu dirqisiisan. Kottuma nu bira taa'e. Ashiishichas hin fudhattu nu bira taa'eedhuma waan goonu ilaali. This is the first step. Kanaafi naannooma sana baruudhaafis naannooma sanatti argamuuni gaadha. Maaliif teenyee ilaalla kottuma nu ilaali, maaf teessee ilaaltaati, maali hojiin kee hojii baay'ee qabda akka barataatti qo'achuu qabda.
dubbisuu qabda. Beekumsa argachuu qabda. Waan hojjettu baay'ee jira. Maaliif teessee nama isa yeroo isaa balleessu ati immoo teessee deeggarta. Teessee ilaalta. Ani yeroo koo nan balleessa. Ani araadaan of qabsiisa. Yeroo koos, sammuu koos, qaama koos, dinagdee koos yeroo miidhu ati immoo taa'iitii kottuu ilaalii. Akkas jechuudha. Waa'ee. Kanaaf jalqabumarraa hin ta'u jechuudha. Yoo danda'ame hiriyaa keenya sanaa araada sanarraa deebisuudhaaf gorsuu, yaalii guddaa gochuu, cimne gorsuu. Kaayyoonni yookaan isheen achi jirtuuf akka barataatti mana barumsaa keessa jirtu, mooraa keessa jirtu kaayyoo sana ibsuu fi irra deddeebi'anii hubachiisu. Yaalii goone yoo dide garuu dhimmi abbaan sun qabate sun gara keenyattis akka hin darbineef hiriyummaa isaa dhiisu yookaan hiriyummaa ishee dhiisu. Yoo danda'ame abbaa sanaa ofitti fidu, yoo dadhabame immoo ofii irraa fagaachuu. Duukaa baduu hin qabnu wanta ta'eef jechaadha. Hiriyummaan nama sanaa yoo nutti hafe wayya. Kanaaf hiriyaa filannoo beekuun murteessaadha. Hiriyaan keenya nama akkamiidha? Qo'annaa keenya irratti nu wajjin qo'ata. Barumsa keenya irratti wajjin nama mari'achuu dandeenyu, nama fiixaan wajjin bahuu dandeenyu, nama fuulduratti wajjin adeemuu dandeenyudha. Moo boodatti nama na harkisuudha. Waan hin taane keessa nama galchuuf yaalii godhuudha. Kana addaan baasnee hiriyaan baay'ee barbaachisaadha. Filannoon hiriyaa baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee araada keessa kan galamu, waan hin barbaachisne keessa kan galamu dhiibbaa hiriyaatiin waan ta'eef hiriyaa filattan akka beektan itti yaaddan isiniin jedha. Walumaa galatti egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti araadarraa of ittisuu barataan keessumaa barataanii araadi maal akka ta'e beekuutu irra jira. Konseptii isaa bal'inaan ilaalle irraa amma araada keessa jira yoo ta'e of ilaaluu, akkamittiin akka dhiisuu, yaalii gochuu, yoo araada keessa hin jiru ta'ellee akka keessan seenneef eeggannaa guddaa gochuu, karoora isaa irratti, kaayyoo isaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu barataan tokko bal'inaan ilaalle irra waan ta'eef kun immoo qaama keenya, fayyaa keenya, dinagdee keenya kan miidhu kana har'a bakka barumsaatti fiixaan bahoota akka hin taane, boolla lafa hojiitti fiixaan bahoota akka hin taane dhiibbaa kan nurraa geggeessu waan ta'eef itti yaadnee irraa of qusachuu qabnaa. Hiriyoota keenyas gorsinee haala akkasii keessa kan jiran irraa deebisuu, yoo dhiibuudhaa baatan akka isaaniin goonfamne waan hin barbaachisne keessa akka hin galleef eeggannaa gochuutu nurra jiraata. Kanaaf viidiyoo kana keessatti dhimma ka'e kana keessatti yaada bal'aaf barbaachisaa ta'e akka argattan abdiin qabaa. Ittis fayyadamtu jedheen amanaa. Viidiyoo kana fooloo godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii keessanis naaf ergaa, naaf barreessaa. Har'aaf asuma irratti xumurraa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaatii. Nagaatti. Galatoomaa.